maal fakkan irraa buqqa'uun beeku akkatti buqqaa foon akkana godhe hin akkanumatti buqqaa laala akkatti buqqa'u maaltu akkasa tuqen beekun budaan harka nyaattee rifeensa kiyya yeroo tokkoon kun akkatti buqqaa irraa laala abataan buqqaa irra barra maaramii abataan buqqaa jira maaramii abataan buqqaa jira maaramii abataan buqqaa jira in nyaattan budaadhaan tufaa hin tuftanii rifeensa naa guddate kinu akka ta'e laala tuftanii tufaa ummatan nan asinumatu nyaate rifeensa kiyya nanta naachuu eballaachuu tufaa oromoon budaan qabu asirratti nafxanyaan arguun ooltu maaltu nyaate ettarree amma kana maaltu isa tuqeettan kinu kaleessa hiikkadhe akkas ta'e kun amma hiikaa gisee tokkooti laala يكربيت يا دنيا والله يكربيت يا دنيا الله يرديك يا دنيا إن شاء الله بيلا فاكنا كربيتي غبني نتو غبني هنونا ونجر نمني بيانو في النو هم جن ألني ورابت فدي أسيم فدي أجفد يكربيتكو إيش Handreesun baafate boolla keessa dabatee ciisa daaqaba maajo. Narraa jeejaartiin nana daraa maarame daraa Gabreeli bonayyaa haadhaa. Kiribbeetku. Haa wajjin dhalane bineessa kan irraa dhalane bineessa. Kan nama jenneetti dhaqnu bineessa. Boolla wayititti odoo gadi baadanii okatanii bakka namni nama agarre. Umuriin deemte kunoo suma biyya ormaa kushiinaa arabaa keessa jirana kalees oduma xaarroo kushiinaa arabaa keessa oddibeen deemteerti haadha raa'u han biyya jiru akkittuu jiraachaa irraa miti galleetuma akaayii wajjin nyaanna warra biyya jiru sana wajjin maal abbaa isaanii numa jiraachaa jirumi maarame naataachuu Benaan galla ijoollee biyya arabaa benaan galla biyya keenya galleet akaayii nyaannee waliin jiraanna. Duba itti aadaa namni biyya jiru nuuf hin na'ure hidhabanii hitasuma isaan fuullee hin jiru oksee jira waaqni jala okse. Biyya arabaa hojjan akkuma mallaqi lafaa haramu nuti gubanne jo gubanne bar bifa namaati galleerra kottan galleet akaayii isaa wajjin nyaanna wajjumaan teenye chiggaarii foqqannaa achitti da. Cuma teenyatti daaraa wajjin afuufna dhugaa waaqayyo warruma biyya jiru san wajjin warri biyya jiru yaabbeen agumaan jiraachaa jiru zanaa ofirraa jedhanii ofirraa harakaata godhatanii nuti gubanne arabni gandaa sammuu nu nyaatte harrii baase kinoo laalaani amma harrii natti baate ani rifeensi kiyya gaafan biyyaa boo harrii takkan qabu kunoo biyyuu arabaatti mataan harrii na fudhatte mataan guddifadhee maallaqamee qasarratti fixee kinoo narraa buqqaa jira kana maaltu fide aaritii boo'icha ganamaa galgala boo'u ganamaa galgala aaru ganamaa galgala gaddimmoo maal fida rifeensi namarraa deema wanni hunduu namatti dhiyaate bineensa namni gisee amma waraabecha rabbummaan nama kana ododduu geewuu lafarraa nama bara kana obomboleetti akka salbaajii jijjiiramti namni salbaaja gabaatu wayya dhugaa salbaanyillee guyyaa 2 guyyaa 3 yoo miiccite in uffatta namni gisee amma salbaajan addan jiru. Kiribbeet kun naataachuu dingaa ibilu. Akka koondoomii namatti jijjiiramte namni gisee amma. Annamayyuu hin barbaadu kophaa kiyyaan jiraadha. Nama takka hin barbaadu ani. An wajjin dhaladhee yoo naaf hin goone. An irraa dhaladhee somaa naaf hin goone. An wajjin dhaladhee somaa lafaa naaf hin goone. Duruu kooma kiyyaan as ga'e ammallee kooma kiyyaan jiraadha nama hin barbaadu ani. Balaa namatti fiduu malee maal lamaa gooti namni. Saree haadha shiidhaa nama gisee ammaa. Dhugaa duras kooma kiyyaan jiraadha. An ergan biyyaa ba'e hoggaa jaahino. Hoggaa jaa dibbin godhe dhuge. Hoggaa jaha kana
intala Oromoo qalloota akkana gara ilma Oromoo qalloota akkana gara kushiina arabaa keessaa bahee hin beeku. Maaltu muka nakkaa yammas akkasumattiin usee jiraadha. Akkumaan durii kiyya jiraachaa ture. Nama fakkaatanii namatti seenanii bofa namatti ta'an. Gubbaarri isaanii nama keessi isaanii marzii. Amaara wayya ijoollee Oromootii manna dhugaatti. Akka Rabbiin biyya kana keessaa nu baasutti. Maalitti gallanaa fi kiyyadoo galleemmaa gaarii ture bara. Namni biyya jiru hin naasee ta'e obboleessa kun na bara. Ani kanuma warra kiyyaa bichaa ta'e kanuma nama hundaa ta'e Rabbiin haa beeku hin quufan ilma koo. Holqa soofuma hin quufan rakkoon isaanii hin dhumu. Achiin asiin suphee dadhabe. Meedaan qabaadha isaaniiti dhugaa. Biyyoo haadha isaanii haa nyaatanii. Ani yoon du'e numa jiraatumme. Namaan nahan kana maaliif akka ta'e hin beeku dhugaa Waaqayyooti. Rabbiin kun nama fudhateeti. Nama fudhachuu qabammoo biyya lafaa kanatti hambisee gugguba bara. Nama biyyaaf ta'u ajjeesetti nama biyyaafis hin taane maas namaaf hin goone biyya lafaa kanatti hambisee biyya guba. Jiru biyya lafaa. Maramitu. Sammuun ol keessa na laaqqamee dhugaa. Beenaa hin galla shamarran biyya Arabaa kan akka kiyya guggubachaa jirtan beenaa hin galla dhugaa Waaqayyo. Galleetuma achuma biyya san keessatti jornaataa hojjennee bulla. Jornaata waame. Jornaataa hojjennee bulla dhugaa kaacha baannee harmaataa baannee. Maaliifuu gaafa biyya jirru kun asiin kana fidii kan nuun jedhu hin jiru. Sini galee. Kuni cabee, kuni baqaqee, ebeloo sanatti qabamee, ebeloo du'ee, ebeloo fannifamee, ebeloo qabamee, ebeloo ajjeefamee kan nuun jedhu hin jiru. Achi galleetuma Itoophiyaa san keessatti isaan wajjiniin daaraa nyaannee bullaachuu. Amma jornaataan birrii guyyaatti qansiraan birrii 1,000 jiran. Maaloo kana caalti? Ji'aatti birrii 30 argadhaan birrii Itoophiyaa birrii 30 mana lama hojjedhee. Biyyoo haadha koo nyaadhee birrii 30 argadha. Itoophiyaas galu 30 nan dhabama.
Akka dhiiraa lafa qofforee, akka dhiiraa konkolaataa dhiqee, akka dhiiraa biyyoo qofforee, jaartii hoggaa abbaaf meeqa hojii sammuun koo jooree. Birrii 30,000 argadhamu akkam? Damuusni tiyya 30,000 Itoophiyaas galee odoon jornaataa hojjedhee 30,000 tiyya saniin mana argadha. Ishiidhaan nyaadhee nan bula garaa tiyyatti. Qixxaa bitadhee nyaadhee nan bula. Daabboon birrii 15,000 jedhanii daabboon birrii 15 jedhanii daabboon birrii 15 jedhanii. Daabboo 2 guyyaatti on nyaadhee hin geesse. Maal asitti sanubsanii waliin nyaadhame. Biyyoo haadha isaanii nyaatanii yommuu san narraa afaan bananii afaan natti hin bananii miidhagatanii narraa gettaani. Kanaafuu galuu wayya natti fakkaate. Inuma hojjenna joo. Inuma xaarra joo. Inuma hojjenna bakka san hin dabartu isheen. Maadaan qabaa joo kana caala. Kidaana birratti naa hunda akka beenya. Naateena. Soo እንደዚህ ደክሟል ሰው ሳይወድ በግዱ እኮ ህይወቱን ያጠፋል። namni otoo hin jaallatiin giddii isaa lubbuu isaa baasa bara. Maaliif iyyuu inumaan xaara bakka san hin jirtu. Kaleessas hin gaddas achuma ishiin. Inumaan boca sanuma. Inumaan daaka boca sanuma ishiin. Maalidhaa dhamama karaadha kana hunda. Lubbuu rabbiin na uume maaliifin wajjin gubadha abboo barbaada isaati barbaade na keessaa baasu. Maaramiin mootummaa እኮ እረፍ ማለት ነው እዛ ተሰቃየው ነው እናቴ የሞተ ተገላገለ ኪዳነ ምሕረትን nama du'eef hin boo'in ijoollee nama dachee irratti waa lama hanqate bo'aa nama jiru maal nama du'e maal boossan silaa eenyumtuu du'an oola. Senin galchaa qoo rifeensa harkarraa fixadhe. Eenyuun nama natti ol galcha? Gabriel biyya mana jira. Mana asgabbash. Achi? Maal taate naan jetta? Eenyu si galchee sin jedhe? Wanda isitu galchee mi? Waslaatti jamaatu gashi sin jedhe. Lamdar ni asgabba.